الشماعة أركفوني أكم جرتني كبجمتوتا في جالتمتوتا شاينا لايان توصلا جرجرة ترجمتا نكانكو بكجرتن تسناكا كبسنين جتشون جالتا بكجرتن بكا إيقمتني يونا إيقدني أنا بوليتي كيسا نغان كوا نغان أنا برجرو اسم برسا كجرو أبدي قوتون كا إيقاكا هرالي فيديو باية بريدو تاتي بروم ساتاتي أكاسو ممو اسم فايا دي جريتا كو كابت إيكارا كيسا نوفيتو جرا فيديو كان لايك شير كوچو هندگاتي نادا warroonni maamila chaayinaa laayyaan to'asallaa hin taane soggaa jiraata subscribe godhuun maatii keenya taasisuun jechuun jaaladha. Egaa ka samuuna kana urufaan oola. Urufaan oola giseen achi galeedha jechuudha. Kana hojjedhu urufa hoggaan jedhu immoo wantoota adda addaa bakka adda addaa socho'aa jira. Kanaafidha jechuudha yeroo argadhettan koomentii keessan dubbisee deebisaa jira. Koomentii keessan deebisuuf kaa duubatti deebi'aa hin jiru. Ammallee warroonni haarawaa taata subscribe godhuuf wantoota guyyaa guyyaadhaan asirratti darbu hordofaa affeerraa kooti. Warroonni asirratti mooyyuu egaa qeeqas qabaatan gara kan akkuma dubbadde saanduqni koomentii kiyyaa sa'a 24 banaadha. Barreessuu ni dandeessu. Warroonni immoo hagaarraatillee waan akkanaa kan osoo sirreessiteettanii sadii tokko galatooma. Keessattuu warroonni yaada bilchaataa fi yaada baay'ee bareedaa ta'e naa kennaa jirtan dhugaa dubbachuuf. Baay'een isin galateeffadha keessa onnee kootiiti. Jalqabaa illee jalqabdanii warri haga ammaan afaana jiraattan hedduu tokko eebbifamaa isiniin jedha. Egaa ka gaarummaan ofumaafidha. Keessattuu keessan erga bilbilallee argattan ijoolleen keessan dhuftanii na dubbistan baay'ee ni jirtu. Akkasuma waa'ee meeshaatiin wal qabateetoo ijoolleen koomentii jalatti ammallee waa'ee meeshaa na gaafachaa jirtan baay'eetu jira. Egaa ka viidiyoon isin bira hin geenyellee baay'eetu jira obsaan eeggadha. As keessatti maal dubbachuu barbaadu kara yaada kootiitti ittiin darbiniini odoon koomentii keessan isin deebisiin dura ofii kiyyaa maal jechuu barbaada gizee kana keessa qaala'insi jireenyaa baay'ee dabalaatoo deemaa jira. Wantoota bitamullee wantoota gurguddaa ta'e wantoota jaramaatitti mul'atu tilmaamuun nama hin dhibu jechuudha. Isiniin jechuun jaaladha gamanumaan. Akkasuma immoo yaada nu xiqqeessi warri jettan warri yaada bal'aa gorsa bal'aa barbaadan danuutu jira. Warroonni akkasii warri yaanni kiyya isinitti dheerate egaa ka yeroollee hoggaa dhabdan irra darbaa jedha isina dhabteera gamanumaan. Warroonni immoo yaada barbaadan keessattuu jechuudha dhuftanii tokkeessanii yaada kennurraa hin hambisin gorsa keessattuu nuti shamarran biyya harabaa keessa jiru gorsa baay'ee barbaada. Informeeshinii biyya keessa jiru gahaan argan namni kan nuun jedhu waan biraati. Nu immoo biyya ormaa keessatti hojjechuu dadhabnee jira wantoonni tan baay'eetu jira. Egaa kanarratti birri xiqqaadhaan maal akka hojjechuu qabdanillee viidiyoo isiniifan hojjedha. Warroota akkanaa kana jajjabinaa fi gorsa barbaachisa. Dhugaan isiniin jedha. Anillee kara biyyaa keessatti gizeen dhufu bu'aa baay'een jedhamaatu dhufe jechuudha. Jireenyi baay'ee guddiidha. Qarshii gaa hoggaan qabaatiin borullee achi deebi'uu dandeessa. Kanaafuyyuu obsiitii waan hundaa cakkaniitii hojjedhu waan akkasiitan jedhamaa ture jechuudhaanis keessa kee sumatu beeka. Agam akka dadhabdeetoo hojjettu sumatu beeka. Mana ormaa keessatti guyyaa guyyaadhaniin ormaanni maalii akka jiru sumatu beeka. Nuumti warri itti jiraanne kun jechuudha. Miti warri iyyuma sanuu deemee galee amma yeroo kana kootu kana biyyaa jedhee si gorsa jedheetoo yaadu. Maaliif namni yeroo baay'ee asitti wanti guyyaa guyyaadha asitti irratu baay'een jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf gaafa mana ormaa keessa jirtu baasiin homuma tokko hin qabdu jechuudha. Hatta mana badaa hoggaa ta'e malee shaamboorraa jalqabe situyyuu warratu sii bita malee hin bitu. Gaafa as deebitu immoo baasii baay'eetu booleedhaa jalqabee haga mana kee geessittuu baasii baay'eetu iyyuu si eeggata jechuudha. Kana reedii ta'uu qabdan. Kana sammuu keessa namansiisuu qabdan. Gaafan biyya galee osoon baasinan gabii argadha jettee gonkumaayyuu hin yaadini. Warroonni qarshii xiqqaa qabaattanii sodaachaa jirtan viidiyoo bal'inaan isiniifan hojjedha. Amma akka gorsaa jettan dubbachaatu jira. Kanaaf jettanii umurii keessanillee biyya ormaa keessatti laayifii keessanillee biyya ormaa keessatti fixuu hin qabdan. Dhugaan isiniin jedha humnuun ni dhuma. Yoo humna qabaannee dabar asittillee wanti nu eeggatu kan mana isaanii caalu keessattuu mana isaanii tolullee badullee bishaan firiijii keessaa baastee dhugda. Gaafa mana keetitti bishaanumayyuu rakkattu ni dhufa jechuudha. Mana kee keessatti maaliif hunduu itti gaafatamummaa situ fudhata. Harka namaa keessa gaafa jirtu ati humna kee kennite wanni humna keetii fudhatta. Qarshiin humna keetitu qarshii keessii fida. Gaafa as galtu immoo humnas ni baasta. Qarshiin ni baasta. Erga baasteen booda gabii argatta. Gabiin yookaan immoo qarshiin ati argattu
akka laayyetti miti biyya keessatti itti dadhabdeeti dhugaasiin jedha aduu si nyaatee dafqitee bakka baay'ee geessee kan taate bu'aa ce'ii meeqa taate tiqa kan qarshii fiddu biyya keessatti jechuudha kana hundammoo chaalenjii kana cimteeti kan ati dhaabbachuu qabdu waanuma qoramte tanaan durallee dubbachaa tan ture yeroo baay'ee nuti waan xiqqoon illee gizee nutti hir'ate dafnee biyya san hawwuu hin qabnu qormaanni baay'een jiraachuu danda'a hatta hojiitti gaafa seenuu hedduu namoonni sin jajjabeessan kana beekuu qabda barii kassaruu dandeessaa akkanaa barii abaluu akkatti kassaree jira barii namni akkanatti biyya arabaatti dhuftee shamarri waan akkanaa bantee akkas taateerta ani kan biraa ati kan biraa namni biraa kan biraa kana beekuu qabdu jechuudha ani kassareef ati hin kassartu karaan ani darbu kan biraa karaan ati darbitu kan biraatidha kana beekuu qabdu yeroo baay'ee namni biyya keessatti amma baay'ee haamlee namatti kennaa hin jiru jechuudha haala ofii kassarellee haala namoonni naannoo isaanitti kassaranii ka'ee yeroo baay'ee namni nama jajjabeessuu gubbaatti baay'ee xiqqoo yoo ogeessa ta'e dhabatte jechuudha amma yeroo baay'ee namoonni dafaniit kara ogeessaa deemanii ogeessan mari'atu yookaan immoo ofii keetiin yeroo baay'ee wanti ofii keetiin teessee ciistee kaatee mari'atte kassartullee hin kassarrisiin jedha sammuu kee kan immoo hiyyummaallee sitti fiduu danda'u sammuu keetidha kan waa baay'eellee si jijjiiruu danda'u sammuu keetidha ati yeroo baay'ee sammuu keetiin walloltee waan barbaadde hojjettullee nan milkaa'a jetteetu hin yaadin wallola sammuu rabbi namaa oolchu dhugaan siin jedha ati sammuudhaan wallolte taanan hooma tokko keessattuu bakka dhumatee jira gaafa sammuun keessin jedhu ati fudhachuu hin qabdu daftee sammuu keessaa reedii gootee deebisuu qabda kanarratti cimoo ta'uu qabda shamarran dhuga chaalenjiin biyya keessa jiru chaalenjii xiqqaa miti jireenya wal qabateetu jechuudha waanuma feete keessa jiraatu nama xiqqoo milkaa'ee miti kanatti ilaaluu qabdu nama hin milkaa'in kasii gadi baay'eetu jira kanaafuu isa sallaaltee ati abdii fuudhuun qabdu reedii taatee galuu qabda qarshiin baay'atee fismitii xiqqaatee fismitii qarshii biiliyoona baatanii maalan hojjedha jedhanii sammuun kun iyyoomsee kan taa'u baay'eetu jira iyyummaa sammuu rabbi namaa oolchu dadhabbina sammuu rabbi namaa oolchu sammuu kee ammuma reedii godhuu qabda waan ta'e hundumarrattuyyuu isiniin jechuun jaaladha egaa kan gorsa kanumarratti dhaabee tanan gaafiiwwan hagaarraa dirasii hojjedhe biiffee kan akka meeshaalee adda addaa hojjedhee jiru isarratti viidiyoo hojjedhee jira waa'ee biiffeetirraa hin dubbadha dhugaa dubbachuuf biiffee gatii guddaa miti meeshaan kwaalitiidha akkuma argaa jirtan yeroo kan 25,000 jechuun feestaalitti meeshaa bittee kan galtuudha already mana kee ijaarte taana meeshaa mana akka mana kiyyaa kana mana xiqqaa yoo ta'e homaallee miti callistee amma yeroo darbutti waan matatta itti gaggalchattee jiraachuullee ni dandeessa gaafa garuu mana kee keessatti manni kee guddaa ta'e ofumaa si jibbisiisa ofumaa keessaa si ari'a jechuudha kanaafuyyuu hojjechaa meeshaa mana kee keessaa sirreeffachuun gaafa mana guddaa ijaartee qabdu akka dirqamaatti illee ilaala maaliif ofumaa keetii keessaa fi maaloo osoo hojjedhu osoo sirreeffadhee jiraadhee seechisiisaa biiffee 25,000 haga 21,000 jira meeshaan kwaalitiidha argitanii jirtanii meeshaan baay'ee babbareedaadha achi keessatti algaan achi keessatti gadi bu'aan algaa yeroo darbe hojjedhe gubbaarratti biiffee biratti argitanii jirtan algaa wassanii algaa sun haga sammara wuddii miti akka algaa kaawwanii isiniin jechuun jaaladhaa warroonni algaa achi keessa illee filattan viidiyoo san duuba deebi'aati ilaala algaan achi keessa jirullee baay'ee babbareedaadha warri xalabachuu barbaadan warri bitachuu barbaadan isiniin jechuun jaaladhaa meeshaalee biiffee garuu baay'ee muknillee muka bayeessa ta'ee muka oriijinaala ta'eedha akkasuma gatiin isaatillee gatii gadi bu'aadha jedhee ta'a 20,000 jechuun yeroo kana shunkurtii kan ittiin bittu ta'ee jira biyya keessatti deebisiitti immoo minzaareen biyya ormaa meeqan jira yeroo kana keessa warroonni hojjechaa akka kanallee ilaala kanaafuyyuu kanan isiniin jedhaa asumarratti annaabaa egaa kan viidiyoowwan yeroo darbee waa'ee maggaarrajaa faallee dubbattanii nuun galle jettan obsaan na eeggadhaa bal'inaan qabadheetan isinii dhufa warri xalabachuu barbaadan gabaan jiddu galeessadha waa'ee meeshaatti xiqqoo wanti nama ni ulfaata jedhame soofadha malee isa manjaliisnu baay'ee jiddu galeessadha gatiin isaa rakkasa jechuu nan danda'a kan akka biiffee kan akka manjaliis kanniin baay'ee gatiin isaa bayeessa kan ta'e kwaalitii kan ta'e gatiin isaa bayeessa kan ta'edha kana lamaan gubbaarratti isin jechuun jaaladha
xiqqoo maalinni soofa yeroo darbe hojjedhu dhuguma baay'ee kwaalitiidha. Baay'ee faashinii ammaatidha. Garuu gatiin isaa baay'ee guddaadha. Yeroo darbe viidiyoo keessatti dubbadhee jira. Soofaa fe'ee soofaa kwaalitii 100,000 yoo bu'e 90 kanaa gaditti hin argamu. Garuu warroonni immoo majalis bitachuu barbaadan bifa feetan achi gubbaarra jira. Gatiin isaa giddu galeessadha. Akka ofii filattanitti xaabachuu ni dandeessu isiniin jechuun jaaladha. Taambileelii gubbaarra bilbilli kooyin ta'a yaada ogaa qabatan ammallee keessan dubbisuu dandeessanii keessattuu waatsaappii gubbaadha yaada keessan naa teechisaa ijoolleen baay'ee yaada keessan naa teechisaa jirtu galatooma warra keessan dhuftanii meeshaalee keessan ijoollee baay'ee natti ergitanii kanneen bitachuu barbaadna jettanillee ni jirtu. Warroonni kuwwanillee warri barbaadan bilbila kiyyaa asuma irratti isinii teechisaa. Akkasuma immoo sagalee dalis warri barbaadan dhugaa jiraattan duwwaa 945 67 45 isinii jechuu jaaladha. Taambileelii gubbaarratti immoo hin argattu haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti bakka jirtatti nagaa naa ta'a. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Baay'ee.